gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi USAID'n piroojeektii waggoota 5f hojjetaa ture kan kaayyoonsaa Itoophiyaa keessatti waltajjii siyaasaa kan nagaa ta'e uumuuf waldhibdee jiru karaa nagaan hiikuu dandeessisu kaayyoo jedhu qabu wixataa har'aa jechuun fulbaana 20 bara 2016 Finfinnee keessatti qophii xumuraa geggeessee jira. Qophii sanarratti argamanii haasaa kan dhageessisan Itoophiyaatti ambaasaaddara yuunaayitid isteetsi Ervin Maasingaa adda durummaadhaan naannolee walitti bu'iinsi keessa ture Tigraayiif Oromiyaa keessatti hawaasicha irratti fuulleeffachuudhaan hojiirra kan oole sagantaan deeggarsa Itoophiyaa jedhamu ba'ii hedduu argamsiiseera jedhan. Waggoota 5 darban keessa sagantaan deeggarsa Itoophiyaa biyyoota 189 keessaa dhaabolee jiran waliin walta'iinsaan hojjeteera. Sochiiwwan deeggarsi ta'eef 375 hojiirra oolcheera. Tattaaffiiwwan kun hawaasaalee adda adda ba'an gidduu hariiroo jiru cimsuu akkasumas dhimmootii siyaasaa barbaachisoo ta'an irratti namoota kumaan lakkaa'aman gidduutti mariin akka geggeessame gargaaraniiru. Hawaasaaleen naannolee walitti bu'iinsa keessa jiraatan deeggarsi qoor-qalbii akka isaaniif ta'u akkasumas bu'uuraalee misoomaa hawaasummaa deebisanii akka ijaaraman dandeessisee jira. Walitti bu'iinsawwan Itoophiyaa keessatti itti fufanii jiran dinagdeef hawaasicha irratti rakkoolee walxaxaa akka geessisan ta'uu kan dubbatan ambaasaaddar Maasingaan walitti bu'iinsa sana dura waggoota 10 kan ta'uuf dinagdeen biyyattii dhibbarraa guddina harka 8 hanga 10 ga'u ka ture bara 2023 keessa gara 2.5tti gadi bu'uun fakkeenya jedhan. Akka gabaasa waajjira qindeessa deeggarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa dhiyeenya ba'etti naannoo Amaaraa keessaa manneen barnootaa 4178 ol cufamuu isaaniif kanaanis ijoolleen miliyoona 4 ol mana barnootaatiin ala ta'uu isaanii akkasumas dhiittaa mirga namaatti fufee jiru tarreessaniiru. Kanaaf addaddummaa jiru mariin furuu irratti akka fuulleeffatamu waamicha dabarsanii jiran. Walitti bu'iinsaawwan Itoophiyaa keessaa furmaata karaa nagaa akka argatan gochuuf biyyi isaanii yaalii gootu kan itti fuftu ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaatti daayirektarri ergama USAID Scott Hooklaandar sagantaan deeggarsa Itoophiyaa jedhu ba'ee argamsiisuu isaa ibsanii dhaabichi piroojeektiiwwan wal fakkaatan akka itti fufu dubbataniiru jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Waraanni Sudaanii mana jireenyaa ambaasaaddara biyya Yuunaayitid Arab Imireet irratti haleellaa raawwateera jechuudhaan komii biyyi Yuunaayitid Arab Imireet dhiyeessite mormee jira. Akka waraanni Sudaan jedhetti haleellaa sana embaasii biyya Yuunaayitid Arab Imireet magaalaa Kaartuum keessa jiru irratti kan raawwate waraana humna dafee qaqqabaa yookaan isa RSF jedhamee beekamuudha. Akka mootummaan Yuunaayitid Arab Imireetii wixata har'aa jedhetti haleellaan suni kan raawwatame xiyyaarotaani. Embaasii isarratti kan raawwatame xiyyaarotaani. Maddi oduu Reuters ministeera dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Arab Imireet waabeeffachuudhaan akka gabaasetti haleellaa raawwatame kanaan gamoon mana ambaasaaddara biyyattii miidhaan irra qaqqabee jira. Biyyi Yuunaayitid Arab Imireet garee walwaraansa Sudaan keessatti hirmaachaa jiru isa Jeeneraal Mohammed Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu deeggartii jechuudhaan waraanni Sudaanii inni Jeeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniitiin hoogganamu balaaleffatee jira. Yuunaayitid Arab Imireet komii kana balaaleffachuudhaan haaltee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo itti aanaa hoogganaan Hizboolaa du'a Nasrallah booda waraana isaanii yookaan immoo lola Israa'elii wajjiniin taasisan akka itti fufanu ibsanii jiru. Oduun kun kunooti bal'inaan. Ministeerri eegumsa fayyaa Libaanan torban lamaan darban keessa namoonni 1,000 ol du'uuf 6,000 kanneen ta'an madaa'uu beeksisee jira. Lakkoofsi kun namoota du'an keessaa meeqa hidhattootaaf namoota nagaa ta'uu hin dabalatu. Kana malees mootummaan Libaanan namoonni 250,000tti tilmaamaman lola kana jalaa miliquuf qe'ee isaanii baqatanii bakka dahannaa keessa qubatanii jiraachuu beeksise. Lolli kun Israa'el keessaa lubbuu namoota 49 kan galaafate yoo ta'u naannoo daangaatti immoo 1,000 kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaasee jira. Dubbiimaan nageenya biyyoolessaa kan White House John Kirby waa'ee taateewwan dhiyeenya kana naannicha keessatti raawwatamanii gaafatamanii Israa'el balaa uummata Israa'eliif lafa isaanii irratti mul'atu kana dhabamsiisuuf mirgaaf itti gaafatamummaa qabdii jechuudhaan tajaajila oduu ABC This Week jedhuuf himaniiru. Itti dabaluudhaanis muddama kana tasgabbeessuuf malli barbaadamuu akka qabu ni amannaa jedhan.
Israa'el Nasrallaaf hoogganoota Hezbollaa biroo waliin ittaanaa ajajaa waraanaa garee warraaqsa Islaamaa kan Iraan ajjeestee jirti. Ministeerri haajaa alaa Iraan duuti Nasrallaa deebiituun argatiin hin hafuu jechuudhaan Teheraan gadda guyyoota 5 labsitee jirti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Israa'el ajjeechaa Nasrallaa irratti raawwatameef deebiin ta'e ni kennamaa jettee eegdi garuu kun immoo bakka lammiiwwan Israa'el yookaan juushonni biyya alaa jiran irratti kan qiyyaafate ta'uu mala. Daayirektarri Inistituutii Farra Shororkeessummaa Sadarkaa Addunyaa kan Israa'eliif ogeettii dhimma Hezbollaa kan ta'an Koloneel Miirii Eesen haleellaa Hezbollaa Iraaniin deeggaramuudhaan bara 1992 embasii Israa'el Buunos Aayires jiru irratti haleellaa raawwatameen namoonni 29 du'uu akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Israa'el lammiiwwan Israa'el biyyootii alaa keessa jiran of eeggannoo akka godhatan gaafachuudhaan nageenya naannoo embasiilee Israa'el illee cimsitee jirti. Ergama deeggarsaatii fi tasgabbii eegumsa Soomaaliyaa kan bara 2025 Soomaaliyaa keessatti jalqabuu fi biyyoonni kamii loltoota akka gumaachanu gamtaan Afrikaa ammayyuu murteessuu hin dandeenye. Mootummaan Soomaaliyaa waliigaltee falmisiisaa Somaalilaandii waliin taasifameen Itoophiyaan ergama kana keessatti hirmaachuu akka hin dandeenye waan dubbachaa jirtuuf. Murtoo kanaaf akka rakkisaa ta'e ibsameera. Waldhabdeen biyyoottan lamanii gidduu jiru itti fufee waan jiruuf ajajaan waraanaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa keessa jiranu Jeeneraal Maayikil Laandengli dhimma kana irratti bara kana keessa Yuunaayitid Isteetsi akka hirmaannaa hin goones sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa Kaarlaa Baabii fi Haaruun Maaruufiin qophaa'e Jaallannee Gammadaa akka ittaanutti nuuf dhiyeessiti. Ce'umsi gamtaa Afrikaa kun qormaata mudateen Soomaaliyaan Masriin ergama haaraa kanatti gahee akka qabaattu afeerte. Itoophiyaan hanga baatii muddeetti akka baatu gaafatteetti. Itoophiyaan immoo ce'umsi kun balaadhaan kan guutame ta'uu akeekkachiiftee haalli naannichaa waan haaraa yookaan hin baratamin keessa seene jetti. Afrikaa keessatti ajajaan waraanaa Ameerikaa Afriikoom Jeneraal Maayikil Laanglii akka jedhanitti Ameerikaan ergamni amma qabdu kan humnooti Soomaaliyaa gorsuuf gargaaru jedhu ni eegsifti. Innis kan Afrikaadhaan hoogganamu. Ameerikaan immoo akka inni hojiirra oolu ittiin dandeessistudha jedhanii lolli garuu kan isaaniiti jedhan. Jeneraal Laangliin torban darbee Waashintanitti VOA waliin dubbatanii turan. Jeequmsi gaanfa Afrikaa sababaa garaagarummaa Soomaaliyaa gidduu jiruu fi waraanna Alshabaab irratti godhamu dhiibbaa akkamii akka qabu gaafatamanii akkas jedhan. From outside looking in, that's President Hassan Sheikh Mohammed and the government. Tole kun biyyoota loltuu gumaachanitti garbu'a. Ce'umsa ta'uuf dhuma waggaarra eegalutti eenyutu hirmaata. Biyya kamtuu loltuu gumaachuuf ta'a. Muddee 31 aduun tokko ba'ee aduun inni kaallixa. Inni haaraa battalumatti hojiirra oola jedhamee yaadamee jira. Biyya isaan kamtuu loltoota gumaachan. Isa kana tokkummaa mootummootaa fi gamtaa Afrikaa akkasumas mootummaa Soomaaliyaatu hojjetaa jira. Marii gaggeeffamu keessa nuti hin jirru garuu yeroo dhiyootti ifa ta'uuf jira jedhan. Ijaarsa waraana haaraa bobbaafamuu keessatti biyyooti gumaachanii fi adda duree ta'an keessaa tokko Itoophiyaa akka taate abdiin qaba. Kanaafuu wanti na yaaddesse kanuma. Itoophiyaan keessattuu naannoo kibba lixaatti bilisummaa fi tasgabiidhaaf gumaachi isaanii gatii guddaa qaba jedhan. Ji'oota muraasa dura qofa Itoophiyaa fi Soomaaliyaan biyyoota adda duree biroo Keeniyaa fi Jibuutii waliin wal ta'uudhaan Alshabaab isa Soomaaliyaa keessaa irratti duula waraanaa waloo marsaa lammataa jalqabuuf qophaa'aa turan. Karoorri sun amma sababaa wal dhabdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu jiruun waan hafe fakkaataa jedhan Jeneraal Laangliin. It comes down to troop contributing. Sheekh Mohammediif mootummaan Itoophiyaa wal dhabdee sana keessatti humna ifatti walitti hidhata qabu hundeessuu tokko tokko keessa dabran. Kunis duula Operation Black Line jedhamu qindeessuuf ture. Kanaafuu garaagarummaa isaanii furatanii humna baay'ee bu'a qabeessa ta'etti walitti makamuu danda'u isaanii yeroo ni mul'isa. Sababiin isaas yeroo waliin hojjetan Alshabaabiin haxaanii baasuudhaaf baay'ee bu'a qabeessa ta'a. Jeneraal Laangliin akka jedhanitti yeroo ce'umsaa sanatti humnootii Yuunaayitid Isteetsi gahee akka qabaatan ibsanii humnoota achii baasuu fi humna haaraa seensisuu gidduutti
nageenya eegsisuudhaan deeggaruu jedhaniiru. That's not what we're there for. I will say we're there to support the persistent presence. Kanaaf miti kan nuti achi jirru Pireezidaant Hassan Muhammadii fi waraana isaanii ijaaruu akka of danda'an gargaaruu keessatti argamuudhaan deeggarsa itti fufinsa qabu kennuuf achi jirra jedheen dubbadha. Dhaloota humna hidhatee keessa dabraa jirra. Nutis birgeedii tokko qabna. Akkasumas biyyoonni biroo birgeedii leenjisaa jiru. Kanaafuu kun kutaa nuti isa gargaarru kan waraana isaa dhaabbataaf oguma qabeessa taasisudha. Duulawwan geggeeffamaniif akkamitti akka hojjetu isatu abbummaatti qaba. Kun tarsiimoo nageenyaa biyyaalessaa keenyaa kan Pireezidaant Baayiden nuuf ka'an jalqabbii keenya hundumaa fi mala keenya ardii Afrikaa irratti michooma keenya Afrikaan kan hoogganamuu fi Ameerikaan akka danda'amu kan itti taasistudha. Kanaafuu kopheen keenya lafa sanarra kan ejjetu miti. Gorsaaf leenjiidhaan gargaaruudha. Duulanii waraanuun kan isaaniiti jedhan Jeneraal Laangliin. Pireezidaant Mahammud yeroo hundumaa kun qooda loltoota keenyaati. Nu gargaaruu keessaniif akkasumas loluuf ga'oo nu taasisuu keessaniif galatoomaa jedhu. Pireezidaantiin Somaaliyaa humnootiin Yuunaayitid Isteets lafa sanarratti akka bobba'an hin gaafanne ka jedhan Jeneraal Laangliin ji'a sadiitti al tokko Somaaliyaa daawwachuudhaan erga Alshabaab irraa walaba ba'amee booda humnootii Somaalee jiranii fi sochii tasgabbii booda naannolee bilisa ba'an ijaaruu arguuf akka ta'e dubbatan. Somaaliyaan humna qabaachuu qabdi. Sababiinsaas Alshabaab naannoowwan sanatti deebisee of galchuu yaalaa jedhaniiru. Alshabaab naannolee giddugaleessa Somaaliyaa irratti duubatti erga deebi'ee booda gammoojjii Juubaa keessatti of deebisaa jira jedhan. Gareen kun garaagarummaa jirutti fayyadamuudhaan malatti namoota kaadhimmatu yookaan immoo funaannatu carraa barbaadaa akka jirus dubbataniiru. Akkasumas jedhan Jeneraal Laangliin guddinni hidhattoota garee islaamummaa naannoo Somaaliyaa Puntlaand keessatti mul'ataa jiran akka isaan yaaddessu dubbataniiru. Lakkoofsi garee ISIS Somaaliyaa keessaa guddachuunsaa akkasumas loltoonni biyya alaa achitti heddummaachuu akka danda'an xiinxala ogeeyyiin Somaaliyaa dhiyeessan mirkaneessaniiru. Hammam akka guddatan gaafatamanii Laangliin akkas jechuun deebisan. Oh wow, they are, I would say since guddataniiru. Erga waggaa dabreetii kaasee tarii guddateera. Tarii dachaa 2. Lakkoofsa isaaniimu garuu tarii waan bara dabreera caalaa ta'uun oolu jedhee yaada. ISIS kanaan dura loltoota 100 hanga 400 akka qabu himamaa ture garuu ogeessi tokko bara kana lakkoofsi isaanii dabaleera jechuun falman. Garuu ogeeyyiin waa'ee nageenyaa tokko lakkoofsi garee kanaa hidhattoota 500 hanga 600tti tilmaamanii jiru. Lakkoofsi kun hanga ammaatti aangawoota Soomaaliyaatiin hin mirkanoofne.